تيجي جراجة في كومنتي أزوا زي كومنتي تيجي إما دو كومنتي جراجة هي سلكي ده تواجه يبغى دو كومنتي ونوميتي سلكي ده أنا بريس وجران أو أبام بربادي ستة بريس ويمد دو سوداتي نيتي أبتا بيقول كومنتي كدي سافي كومنتي بيجي بريسا يراني كومنتي كدي سان تقالين كنجرو بر لو كومنتي كدي سافي akka isaan nan xuune miila irratti kuftee naa kadhatte jechuudha. Jaartiin lammataa dheertuun tun jechuudha uffata buleetuun. Innaa dammoo isin naa kadhattee hin tuqin mucattii tanaa obboleettii qabdaa ilmoo qabdaa hin tuqin jettee naa kadhattee si yeroo sanitti jechuudha. Jarri laallaa ajjeesuuf kanarra dhaabattee jechuudha nama 10. Jarri suni hunduu tiktaaka qabdee asuma jala jirti jechuudha. Innaa achi booda akka sanitti uummata akka illee taane namittii tanallee waltumnee darajaa mana keessatti wallaahi mana dhufteetiin bakka sabuma adda addaa goseetiin wanni jettiimi waltumnee uffata shiitiin irra cirte anillee irratti ciree waltumnee manumatti isii dhiisee isii barri irratti qolloo fuudhamtu isii manatti achi ol darbeetiin bakka inni shishaa aarsutti faamilii bakka kastamara hojii shishaa aarsutti itti dhaqe qullama kiyya sanuu qullama kiyya akkanatti sirraa shiitiin irra gabbaqaqe isii yommuu san gurdii ofiitiif maal ofitti goggodhattee fiigaa dhufte mucattiin akkattiin quufte akkatti maalii goote dhuftee himatte akka nama na sossobuutii barbeeki akka nama nan tuminii akka inni isiin xuyne. Egaa si mana jaartii isaa lammataa tan nageessan yeroo san wallolee an kastamara ofirratti akkasuma qullaa kee dhaqee na tumuuf na jeessuuf biyyarraa na fiddee jedhee wallaahi laziim na tumuuf na fiddee biyyarraa jedheen akkana na tumani namittiin tun na tumte ishiitiin irra cirte jedheen garuu kulima wal tumnee wanni na miite hin jiru wanni sii miidhe hin jiru uffatuma nurra ciccite malee. Innaa gaafa kaanii nama Deer Amiin jedhamu inni illee firuma isaaniiti faamilima isaaniiti wallaahi kolfina warri koomentii sina jiraata godhadha. Abbo komentiin banin mee us beediiseeti yoo cufan mucayyoon haasoytu eenyu bana sila jazbaan komentii ban jalana taa'e banin komentii haasoy achi booda dalagaa Dubaay na galchee Dubaay dalagaa gallaan karaa hin argadhee namittiin immoo ta'u egaa achi galee bakka dalagaa yoo argadhee jira wal argu alhamdulillah jedhee anaa dalagataa jiru ji'a lama takkaftee lammaffaa osoo namittiin mukaalafaa qabdaa achis si deebisaana jette haa ka achi baay'ee alhamdulillah jedha akkamitti achitti deebi'a hin deebi'u hayaatiin ta'e karaa sirreeffattee achi booda egasii hin deeme waggaa 3 kunoo alhamdulillah nagaa rabbiitiin dalaga. Akkoo kan akkasirraan ga'een maqaa isaa Abbaa Gadaa reestoorantiiti maqaa isaa wajjin. Abbaa Gadaa reestoorantii Maamman Nuur. Isuma kana jechuudha namni kanarra nagaa ennaa dammoo tuyyuu manuma isaatitti naas fararree. Hayaa takkaanatti heerumu anatu waraqaa sirraa dalaga. Takka ammoo tuyyoo sitti heerumu jetteellee fireendii taatee wajjin jiraattee shaarjatti mana si qabaanaan jedhe. Abadan jedheen ana abadan. Kanaaf hin dhufne dalagaa dhufe dalagaa keenya. Banin haadhii isaa ummata fayyaan qabdan isa mucayyoon haasoytu usuma maan dhiifneti warri moodisaa irraa guuri kanneen abboo ummata jazbaa. Abboo. Maali ummata akkana abboo ummanni nama hin dhageenye. Dayyuu saasaa isin. Mucayyoon haasoytu komentiin banin. Fufi haasoy. Birri Imaaraatiin irraa nyaatee simti. Paaspoortii kiyyatti akka biyyarraa gad dhufee narraa fuudhee birri 5,000 kafalii naan jedhee jira. Garuu biyyatti ka kafalee dhufe 50,000 dhufeen miidikaala yeroo lama seenee jiru saddeet keessatti keetti naamuree birriyyuu kafalee jechuudha. Malee birri Imaaraatiin irraa hin nyaanne. Kafalii naan jedhe paaspoortii kiyyarratti birrii kafali. Paaspoortii kiyyarratti birrii machee hin kafali. Fireendi yoo jedhu jechiin nikaayuma malee haraamaan si waliin jiraadha jedha namichi guddaan amma Oromoon guddaa jettuun kun Abbaan Gadaa reestooranti kun. Jeneraal akkana godha laal bakka kana keessaa baasa piliis dhiisi hayaatiin himatiin. Dhimma dhuunfaatii miti rakkoodha waan inni dalagaaru maal taate iluu bannaati ati dhiisi kaa haa himattu. Guyyaa takka miidiyaarra himachuu miti hiriyaatii irratti himadheen beeku hiriyaatii taasisu wajjin nyaadhee dhugu haadhatii tana dhalteetti himadheen. Isii takkattitti. Hayaat nama meeqaa waliin galaa turte yeroo mana waliin galtu ijoollee meeqa jira mana keessa hedduu jira? Hin jirane. Okay rakkoon jira amma mucayyoo reef mana kiyya dhuftee mataa turte suni bishaanuu dhabnee turre to'anan nu fixaa ture bishaan dhuynuu dhabnee hedduu takka rakkadhee jettee wajjan gaafanii madhu na arrabsaa turan warri akka baabaa fa guruppii ijaaranii jaarsummaa sii laallatanii egareejjina bobbaasanii maqaan balleessaa turanii har'a baga dhugaan baatee jiraa turtee mana keenyatti rakkoon jira mana keessa akka isinii jechuun birrii kafaltanii dhuftanii rakkinni isinitti hin jiramu. Ilaa rakkinni kun nutumanii jettanii. Nyaanni hin jira.
nyaata hin nyaanna garuu dammootu iyyuu bishaan hin jiru mana keessa. Abe qoy barree banaa takka. Ayyee bani. Mucayyoo reefi mattu sun illee koottu irra kaa'i ka paaspoortii inni miiseejii barreessee 5,000 kafalisiin jedhu san. ما في ليه؟ قلت جابا فراش رشو Putih roti kabe osme ya mesin ada. Asun dandaa cina guddisee barbaadu. Asiin fiddi. Nana guddise kuno maal isa? Maamna guddisa obboleessa mucaana himattu. warri rakkoo qabdan koottaa himadha. Warri biraa warri rakkoo qabdan warri rakkoo hattoota Dubaay yookaan abbaa gadaa reestorantii haa ta'u namni biraa yoo jiraattan koottaa himadha. Ande PDD Oromoo dhuma ta'e naan hin jetture abbaan gadaa utuniti gadaa restorantii yennuuni. Ajaa'iba kun. Abbaa gadaa reestorantii maal ta'e qabeenya namaa waliif fuudhee waliif saamee qabeenya miskiinaniitiin abbaa qabeenyaa ta'e hattuun. Okay, namni himattanii rakkoon isin irra ga'ee namni 200 biloog ta'eeraa kaansil ta'eeraa nama dhufe keessa of eeggadhaa. Warroon asirra deemu dubba himaan isaa guddaan baabaadha. Baabaan asirra deemu jaarsummaadhee gaffidaa achi booda immoo waan san fuudhaan jiru. Isayyuu birrii nama 6 irra jira. Inni nu hattuudha. Hattuun hattuu isinii baaftu hin jiru. Akkuma Dr. Biiftuu jala hattuu jettan Oromoo walii galtanii hundi keessanuu dhaqaatii hattuu jala jedha. Dhugaan inni isinii baasu wayiitu hin jiru. Dhugaa keessan namni jalqabaan irratti dalagee dubbii himaa namicha kanaa ta'ee gabba'ee dubbatu magalachaa kennu isaa mana namaa dhufe innummaanuu jalqaba shakkama hattuudha jechuu barbaade ka Dr. Biiftuu immoo gara biyyaa deebifne biyyatti kissii rabbanna isi rakkoon qabu. Tokko kutaalii isaa maali jinni jaan ka hattuun ganda waan hin qabneef dhaqii jalatti salphisii hattuun ganaa kunniin amma irraa tuttuine ka biraallee hin jira feemasoonni adadumaan dhufa adadumaan wal jalaa fixaarraa birriin miliyoona takkaa fi tuqaa 2 galteerti. Wan illee warri hin galchine keessaan jedhee nu kabajee galatoomaa jenna. Warri ammoo fuula soogiddaan dhiqatee ani hin kennu jedhu. Akkanuma immoo gatti dhiibnaa jechuu barbaade qabsoon itti fufaa namoota Oromooillee ni dabalannaa jechuudha. Tokkummaallee gara tokko taanee bakka takka deebifne kutaa mararraattu saaxilee baafnee balleessinaa jechuu barbaadeetti akkasitti fufaa hin dhaabatu. Qabsoon waan guyyaa takkaa lama nu iyyinee biraa baanu isinitti fakkaatin. Kaseeraan gaafatamuu qabu biyyatti looya rabinne ni gaafachiifnaa yoo alaa afaan afanii yoo galan ammoo achi gaafataman. Asirratti ammoo Oromoo barsiifnaa jechuu barbaadeeti. Warra akkana birrii zarafee birrii namaarraa raayoo ta'e keessaan dhayitu oottu sitti ulfeessaa namaan jedha. Miiseejii qabna jechuudha. Birrii maal sii kenna sitti ulfeessa warra jiru jechuu barbaadeeti akkas. Qophiin kaleessa isin gootan ka waa'ee Dr. Biiftuu wanni isin kaleessa gootan sun waan sirriitii anillee laalaan ture hattuu jedhanii koomentii bansiisuu dadhabsiisanii giiftii geemii taphachuu dadhabdee namittiin saalfattee jechuudha. Wanni isin godhaartan sun baay'ee hedduu barbaachisaadha. Miidiyaa kanarraa galchuu jechuun kanuma waan biraatii miti. Kuni laal namni qilleensa kanarra salphate lafa irrattillee guys taree haasofnu kaa taree haasofnu daqiiqaa takka waliin haasa'u. Hojiin amma guyyaa kaleessaa isin gootan sun biiftuun akka mana hin bananne gootaniirtan jechuudha. Kana boodallee hattuu fi riippoortii godhuudhaan mana isii qofaa miti namicha baabaa Nuraddiin sanillee kana booda yoo gad dhufuu ta'e hattuu jedhaanii hundi keessanuu hattuu jedhaanii riippoortii godhaa akka jarri mana hin bananne jechuudha. Salphinni kana caalaa hin jiru. Miidiyaa jechuun kana dhiibbaa kana caalee hin jiru jechuudha. Siigalee dhiibbaan nama hattuu ta'e tokko akka inni mana isaa hin banan akka inni koomentii hin banne godhuun kana caalaa salphinni hin jiru jechuudha. Bilisummaan akka inni hin taanne gootanii jirtanii jechuudha. Itti fufuu qabaa wanni kun jechuu barbaadeeti. Abbaan himachuu barbaadde ol seenii warri haasa'uu barbaadan fudhadhaa isaa maayikii. Alima, welcome. Okay, galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafadhaan ani earfooniin qabu waan isin dhuftuuf yoo himattu taate.
والله حليمة. نعم واي متى سرتي مقدسان ويوبوي هاي بكا سغلين قلقلو قبوتاي إمدو فيديو باو دندتا اوكي جولة ترافتيكو جولة برجرا انا ما يو منجرا سبب تكوكته لمو مركو بيكنا نرغيرا فجيد أبي كنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أتي ركو سر إيماتو في مو منك أنياتمتة كوجولم بويا جرتو كنا نمني سينياتة تني سيبوتشي سمو ركنا نرغيته كومنتي هدو أم برستم نم نرغي وسير كيسه ركنا أكمل دس رغي أدباس دبته. أنا مالي فك أرومو نارجود أبده همبيكو أن من بنده أكجولة الصورة نما فرده كده همبونه وفكيس بوجرا كومنتي نما هنا رغيتيوه جنرالي ملكافة جلت كومنتي أنكنو أصلي فجلت كومنتي أنكنا سورة نارجته ندبستي جرتنا تفكات جنرال كيسان اللي حليمة رار صوتي ياد التوتا يجي شكرا فيسبوك هذه iya da dume ima do amma ko manni si daga utti rakko sirra gaye inna yi mallaka nyaata ima do ay mallaka nyaata me mallaka gashi ji ajaha nyaata me kitti nyaata malla akana ma kaje an kenne fi oton tane akum amma mujattin jatta adem sitin dufe inda lagatta dan fidani garu baba badini mi enu sifide fakkato da zahiriyota isani walin chafarani videos ni erga kaisa walin sirban jechuudha hiriyota warra gruppi kana keessa warra jiru jechuudha maqana masinyate himi e balu mallaka kiyana rafu Barento Muhammad jedhama gurba harargeedha Barento Muhammad video bay Alima video bay jolle rafa jira abbe wallahi jolle rafa jira video ifan mulatu sura isini video mulatu salatti gabbai salo wannatti bayre bakkenetti wanno jiran jiru bakkente tettin simijatu daqiqa murasa sala ninjuru dali fawas ne akare sagalen kunni warabamtu anta yef atille mo confidence intette daraja ana mabatu gala sura ki over badan sura ki kana channel isini ila dagai wata kusima manni ki yakunitti serri video baate hai mattu ammo soti video du batette matte namni hundi ki jibere male nam tokki sirana monochu sigale warri matan hundi sani video bani akatta ani tin fule sani ayati re bagarte techu waiti sin dubattu tete video confidence with tamamu maran wan ha sa tu garte tin hundau la fakete takatakan akasi tatilla video baate tin la fakete bakka video si tolu tisikiti abatamati gabbate raga kabate nani si gafanna jechu hakake moho ko maamne mudanna si debu le batu moho nama sankallatti dan oromon imballeesite jechu media kana miti di kana boda akkanin hanne godan jechu sigale namni amma biyya deemu hunda sodaata jira warri waa hatu kunnin ya rabbi anho borgottatani onna fida mo iftaani jedhe ka waaqa bufirra galcha jira sigalte atakasitti video bay wallahi gareetti tunjira barmanni dukkane jolle rafana mabaaye raro barbada isin bakka usme gadi buusi bakka namne kun dhimma antini miti gadi buusi ya dhimma dhugaadhaan rakkoo himatu yoo ta'e nama rakkoon isaa yoo himatta dhageeffata nama video baatee himatta ila dagaa bakka kanatti erfoonii godhadhaa eega soba bichaa miti no namni hin baane jiraachuu danda'a namni ba'uun barbaanne no ilu namni ofii falmatu dhimma ofii dubbatu